Tajaajilli qalmaa seeraan alaan raawwatamu fayyummaa beelladaa ogeessa fayyaa beelladotaan osoo hin mirkanaa'in bakka malletti kan gaggeeffamudha. Kunis fayyaa lammiilee kan hubuu fi qulqullina naannoo kan faalu ta'u namoonni hojii tajaajila qalmaa irratti bobba'anii hojjetan AMN Plus sagaleen dhalootaa dubbisee ni dhugoomu. Qalmi seeraan alaa gama baay'eedhaan yoo ilaalame rakkoowwan adda addaa rakkoo baay'ee uumu. Dhibee keessaa dhibee sombaati wal qabatee daddafee namoota irratti miidhaa guddaa fide. Namoonni kanaan immoo hubaman baay'inni isaanii oduu wanta ittiin dhukkubsatanii osoo hin beekin lubbuun isaanii hanga baduutti ga'a. Kanarraa kan ka'e miidhaan inni fidu qabeenya biyyarratti ta'u lubbuu namaati irratti keessaa miidhaa guddaa fide jechuudha. Bakka itti qalan, bakka itti hojjetan, bakka hojii sanitti bushaayee rakkina fide jechaadha. Gara keenyatti gini qalamu qeeraan keenya qulqullina qaba. Wanna hundaa istaandaardii isaa mijeechee hojjechaa jira. Dhaabbileen tajaajila qalmaa kennan ogeeyyii fayyaa beelladootaan deeggaramuun bakka mijataatti waan gaggeessanii fi fayyummaa namaaf murteessaa ta'us ni dubbatu. Gara keenya fidanii hakimni jira, dooktarri jira, bakka qulqulluun jira, bakka qalmaan itti guute hunduu jira. Garasitti fidanii hunduu seera qabeessaan akka qalanii. Yoo horiin gara qeerratitti dhufu yeroo 2-3 caalaa qormaata godhama. Jalqaba horiin yoo dhufuun qoratanii ergii qalameen booda immoo foon saniin qoratan. Namoonni foon kana nyaatan garuu bu'aa guddaa argatanii jechuudha. Sababni isaa tokkoffaa qulqullinni foonii ni eegama. Akkaataan fe'amee deemu sunis ni eegama. Tajaajilli qalmaa karaa seera qabeessaan gaggeeffamu hafteewwan qalmaa tajaajila biroof oolchuun dinagdee biyyaa akka utubu taasifamas jedhan. Hafteen isaa immoo achuma bedduma qalame sanitti achumatti hafa. Kaasanii isas immoo bu'aa biraatiif jijjiirama biraa fiduudhaaf haftee loonii sanarraa walitti qabameen innis immoo jijjiirama inni fidu sun waan guddaadha. Qabeenya biyyaatti innis deebi'ee tokko piroodaaktii keessa galeet deebi'ee naanna'ee lukkuudhaafaa gara nyaata lukkuutitti gara nyaata horiitittis deebi'ee akkaataa sanii warshaa keessatti galee bu'aa guddaa fide jechuudha. Yeroo ayyaana hawaasni bilisaan tajaajila qalmaa dhaabbilee tajaajila qalmaarraa akka argatan taasifamaa jiraachuu simaniiru. Manni keenya yeroo ayyaanaa qirca addaan fudhachuu bare. Qirca kanarratti immoo waldaan keenya isaaf maal godha qeeran keenya namoota achitti dhufanii tajaajila kana akka argataniif horuma isaan bitanii dhufasan fidanii numa biratti qalan nu tajaajila bilisa kennaaf namoota sanii yeroo ayyaanatti irratti jechuudha. Qeerawwan biraatis immoo bartee kanarraa ka'anii namoonni aadaa kaleessa ittiin foon itti fayyadaman san akka fayyadaman namoota sanis ammayyeessuun hin danda'amaa jechuudha. Qalmi seeraan alaa miidhaa guddaa fayyaa lammiilee fi dinagdee biyyaarraa waan ga'uu fi to'annoo taasisuun murteessaa ta'u Daarektoreetii tajaajila mana qopheessaa magaalaa Shaggar Obbo Dajanee Dirribaa himaniiru. Qalmi seeraan alaa kun tokko naannoo ni faala. Naannoo faaluu qofa miti. Foonni qulqullinni isaanii eegamneet hawaasaaf dhiyaata. Hawaasas mataas fayyaa irratti rakkoo uuma. Gama biraatiin qalma seeraan yeroo raawwatan foonuma babbareedaa keessaa fudhatu. Hafteewwan foonii fi kuun immoo achumatti bada. Inni immoo naanna'ee diinagdee keenya irratti rakkoo uuma. Kanaaf kana to'achuu jechuun tokko fayyummaan hawaasaa fayyummaan naannoo akka eegamu ta'u foon qulqulluun akka dhufu ta'u deebi'ee hafteewwan sababa qalma seeraan alaatiin achitti badassuun immoo naanna'anii diinagdee biyya keessatti gahee akka taasisuu keessatti gaheen olaanaa qaba jechuudha. Lammiileen hundi qalmi seeraan alaa miidhaa olaanaa kan geessisu ta'uu hubachuun of eeggannoo taasisuu akka qaban yoo ta'u dhaabbileen tajaajila qalmaa kennanis yeroo ayyaanaa tajaajila bilisaa hawaasaaf kennuu eegalan cimsanii itti fufuu akka qabanis Obbo Dajaneen amaniiru.